Humni mormituu mootummaa Eertiraa waajjira isaa Finfinneetti banate. Humni waajjira isaa Finfinneetti banate kunis maqaan isaa Birgeediin Niyaamaaduun kan jedhamu yoo ta'u, kaayyoon isaa mootummaa Eertiraa Isaayyaas Afawarqiin aangoorraa garagalchuudha. Hooggansi sochii kanaas mootummaan Itoophiyaa qabsoo goonuu keessatti yoo nu gargaare gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaan qabdus nutu deebisa jechuudhaan waadaa galanii sochiin mormituu Eertiraa Birgeediin Niyaamaaduu jedhamuun beekamu waajjira isaa Finfinnee jiru akka wiirtuu ajaja waraanaa isaatti fayyadamuuf karoora akka qabus beeksise. Warraaqsi mormituu Eertiraa Birgeediin Niyaamaaduu waajjira isaa Finfinneetti bane gara fuulduraatti wiirtuulee waraanaa yoo hundeeffaman akka waajjira giddu galeessaatti akka itti fayyadamus dubbate. Akka gabaasa BBC irraa argannetti sochiin mormii kun Itoophiyaatti wiirtuulee waraanaa fi dippiloomaasii qabaachuu akka danda'us beeksisuudhaan lammiileen Eertiraa garee sochii Birgeediin Niyaamaaduu kanatti makaman malatti wabii argatan irratti mootummaa Itoophiyaa waliin dubbataniiru. Pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii aangoorraa buusuuf kan socho'u Birgeediin Niyamaaduun Finfinnee naannoo 22 jedhamuun waamamutti gamoo tokko irratti waajjira banee hojii kan jalqabsiise gurraandhala darbe keessadha. Viidiyoo sirna eebba waajjirichaa agarsiisu irratti hoogganoonni Birgeediin Niyamaaduu sochii kanaaf tarkaanfii murteessaa ta'uu himanii sochii kana dura buutummaan kan hoogganan keessaa tokko kan ta'e obbo Bayyanaa Gabra Egzaabeer waajjirri amma baname kun sochii Birgeediin Niyamaaduu bittinnaa'ee ture wiirtuu itti wal argaa akka ta'u dubbatanii Birgeediin Niyamaaduun banamuu waajjira isaa kan beekse dhaabbata mormituu Koongireesii biyyoolessaa Eertiraa Affaar waliin ta'uun akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 19 bara 2017 iddoo lammiileen Eertiraa argamanitti Finfinneetti erga kora gaggeesseetii booda ji'a tokkoon boodadha. Itti gaafatamaan dippiloomaasii sochii Birgeediin Niyamaaduu obbo Bayyanaan sochii mormii biyyoota lixaatti adeemsifamaa ture biyyoota kaan irraan addatti Itoophiyaa keessatti eegaluu BBC'tti himanii bakka buutonni sochii kanaa aangawoota mootummaa Itoophiyaa wajjin haasaa taasisuu kan ibsan obbo Bayyanaan gaaffiin mootummaa Itoophiyaaf dhiyeessines Eertiraatti jijjiirama bu'uuraa fiduu barbaanna kan jedhudha jedhanii. Birgeediin Niyamaaduun waggoota 3 darbanii asitti sochii lammiilee Eertiraa keessumaa biyyoota lixaa fi baha giddu galaa keessatti babal'achaa fi xiyyeeffannaa argachaa jirudha. Deeggartoonni sochii kanaa qomee cuquliisa keewwatanii kan adda baafaman yoo ta'u, warraaqsa cuquliisa maqaa jedhuunis beekamu. Deeggartoonni Birgeediin Niyamaaduu sochii mormii kana kan jalqaban ayyaanota mootummaa Eertiraa biyyoota garaagaraa keessatti qopheessu mormuudhaan Ameerikaa, UK, Israa'el, Kanaadaa, Jarman, Siwiidinii fi Siwiizerlaand keessatti biyyoota feestivaalonni mootummaa Eertiraa deeggaruuf gaggeeffaman irratti jeequmsa kaasaniitu turani. Yeroo jeequmsi uumamutti deeggartoota mootummaa fi mormitoota gidduutti walitti bu'insa uumamuun humnoota nagaa eegsisan dabalatee namoota irratti miidhaanis gaheera. Jeequmsa kanarratti lammiileen Eertiraa hirmaatan biyyoota garaagaraa irratti to'annoo seeraa jalas oolanii Birgeediin Niyamaaduudhaan shororkeessaa biyya keessaa jechuun kan labse abbaan alangaa Jarman dhaabbata shororkeessaa kana hundeessee fi miseensa ta'uun namoota shakkaman 17 barbaadaa akka jirus beeksise. Feestivaalota lammiilee Eertiraa biyyoota alaatti gaggeeffaman dhaabuuf kan socho'an ayyaanoti kunneen meeshaalee mootummaan Eertiraa itti fayyadamu akka ta'e sochii Birgeediin Niyamaaduutti maqaan kan eeramu Kiiroos Asaffaa BBC'tti dubbataniiru. Biyya Eertiraa hundaa'uu irraa qabee aangoorra kan jiran pirezidaant Isaayyaas Afawarqiin waggoota 32 filannoo biyyoolessaa gaggeessanii hin beekanii. Eertiraa keessaa caasaa seera baastuu, raawwachiistuu fi hiiktuun sirnaan kan hin hundoofne yoo ta'u, mootummaan biyyattiis dhiittaa mirga namoomaa olaanaa ta'een ni himatama. Mormitoonni mootummaa Eertiraa gaazexeessitoonni fi hoogganoonni amantaa himannaa malee waggoota dheeraa fidhuun dhaabbileen biyyoota gamtoomanii himannaa irratti dhiyeessu. Lammiileen biyyattii tajaajila loltummaa daangaa hin qabneef akka saaxilaman ta'uunis biyyattiin dhimmoota ittiin qeeqamtu keessaati. Baay'ina uummataa Eertiraan qabdu keessaas harki 17 biyyaa kan ba'an yoo ta'u, baay'ina uummataa qabdu yoo ilaalamu biyya kolugaltummaa olaanaa gaafatu ta'uun gabaasni UN akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2016 baase ni agarsiisa. Hoogganaan Birgeediin Niyamaaduu obbo Bayyanaan caasaa mootummaa Eertiraa lammiilee kolugaltummaa siyaasaa fi nagaa gaafatan irratti cunqursaa fi dhiibbaa daangaa ce'u raawwachuu jalqabeera jechuun himatu. Kana bu'uura godhachuun kan uumame sochiin Birgeediin Niyamaaduun kaayyoon isaa inni ijoon Eertiraa keessatti jijjiirama bu'uuraa gaggeessuu akka ta'es obbo Bayyanaan ni hubachiisu. Jijjiirama sirnaa erga finneen booda kora biyyoolessaa adeemsuun dhaabbilee ce'umsaa yeroo hundeessuuf karoorra jiraachuus himanii jalqaba sirna kana Eertiraa keessaa dhabamsiisuudha. Sana booda gulantaan hooggantoota mootummaa seeratti dhiyeessu
kanneen dhiifamni godhamuufii qabus dhiifama gochuutu itti fufa biyyattii tasgabbeessuu fi ceesisuuf sanadooti dhiyaatanis jiru jechuudhaan galma sochii kanaa ibsanii hoogganoonni Birgeed Niyaamaaduu sochiin isaanii karaa nagaan milkaa'aa amantii jedhu hin qabanii malli sochii kanaa galmaan ga'uuf fayyadaman qabsoo hidhannoo akka ta'e qindeessitoonni qabsoo kanaas himaniiru. Obbo Bayyanaan mootummaan Eertiraa mormitootaa fi lammiilee komii qabaniif beekamtii hin kennu keessumaa lammii yaada qabu carraansaa manadhaa boolla ajjeefamuu fi dhabamsiifamuudha. Bara 90moota keessa lammiileen karaa nagaa qabsaa'uu yaalan ammachi buuteen isaanii hin beekamu jechuudhaan ibsu. Lammiileen Eertiraa hundi dirqamaan leenjii waraanaa akka fudhatan taasifamu akka carraatti kan ilaalan Obbo Bayyanaan lammiileen Eertiraa baay'een kaampii leenjii saawwaa irraa kan dhufe waan ta'eef waa'ee meeshaa waraanaa ammayyaa amma jiru hin beeku yaa ta'ullee malee leenjii waraanaa haaraa lammiin isa barbaachisu hin jiru jedhu. Obbo Bayyanaan qabsoon hidhannoo Birgeed Niyaamaaduun gaggeessu jalqabbii irra ta'us dubbataniiru. Sochii kanaaf deeggarsa argachuuf aangawoota Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa, Kanaadaa fi Siwiidin waliin haasaan taasifamaa akka jirus dubbatanii qabsoon hidhannoo fagoodhaa taasifamuu akka hin dandeenye eeruun jijjiiramni bu'uuraa kunis kan dhugomu naannoodhuma biyya keenyaa taa'uudhaan jechuun qabsoon kun teessoo isaa eessa akka godhatu akeekanii qindeessaan Birgeed Niyaamaadoo sochiin kun Itoophiyaa keessatti kan eegalame hariiroon mootummaa Finfinnee fi Asmaraa adda cituu fi addaan bahuu isaanii yeroo mirkaneeffannettidha jedhanii jijjiirama bu'uuraa Birgeed Niyaamaadoo Eertiraatti fiduuf karoorfate keessatti mootummaan Itoophiyaa gahee isaa akka ba'u kan gaafachaa jiran Obbo Bayyanaan yoo kun ta'e gaaffii mootummaan Itoophiyaa karra galaanaa fi dhimmoota biroo ilaalchisee kaasa deebisuu ni dandeenya jechuunis waadaa galanii tokkoffaa uummanni Eertiraa akka heera mootummaatti naannoo isaa akka bulchu haa hayyamu mootummaan Itoophiyaa kanarratti nu haa gargaaru. Sana booda Itoophiyaan yaada qaba jetturraa akka fayyadamtuu fi kana bulchitu hayyamuuf rakkina hin qabnu jechuun ejjennoo sochii kanaa ibsanii oduu kanaaf BBC Afaan Oromoo wabeeffanne.